Udah buan tekan damu warbada. Amma mirkana baay'ee jira. Garuu yoo ofi dura ofii ta'iti ambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolidate yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate gariin jaalatees itti makama gariin abdatees itti makama kun immoo sodaa Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo asanitti hafuura nagayaa fide hojjannee jira. Itti fufiinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufiinsi waan kanaa Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroo maallaqa qabnurraa harki wayyabaa harki 70-80 saba keenya irratti ba'uu qaba. Akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Ka itti aanu qabsoo tanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne uummata keenya daganne karaa irra dhufu irraanfanne qeerroo keenya irraanfanne orma